Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaamar kafuuna jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo. Har'allee meeshaa adda ta'e isin qabadhee dhufee jira. Lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 irraan argachuu dandeettani. Meeshaan aananii kun baay'ee bareeda. Gatiin isaallee birrii 2900 akkana fakkaata. Hedduu bareeda adda ka ta'e jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Namni jaalatan keessaa na dubbisuun irraanfatina. Kunillee hin jira jechuudha. Ka isa biraa kunillee hin jira. Inni kun akkas isiniin jedhee jira baay'ee tokko bareeda burcuqqoo ja'a ofirraa qaba jechuudha isinii jaa jechuudha. Kabira ammoo kana ammoo sanirraa wanti adda isa godhe ofii saarvisii ofii qaba saarvisii of jalaa qaba jechuudha baay'ee tokko bareeda laalladha. Bareeda akkana fakkaata kunillee akkana walirra gurgurama jechuudha ka sukkaaraati innillee 1600 fi birri 90 jechuudha. Akkana fakkaata innillee ofuma saarvisii ofii qaba jechuudha. Inni biraa ammoo saanii waxiiti jechuudha saanii waxii ka aynataati. Akkana fakkaata baay'ee tokko bareeda jechuudha argaa jirtanii kinooti kanaan dura illee bitee jira garuu kanaan layyatti kajeessuun kanarraa layyatti jedha jechuudha kun sanirraa adda shiboo kanarra daraadarame jechuudha akkuma ka shoorbaa san ka shoorbaa kanaan dura bitee jechuudha isa afur keessaa qaba jechuudha argitanii akkana fakkaata kunillee keessaa baay'ee akkuma saniitti baay'ee jechuudha kinoo gatiin isaa akkuma 3,800 jechuudha argitanii gatiin isaa 3,800 inni biraa ammoo kun cilfaa guutuuf keessaa qaba jechuudha cilfaa ta'ee ka qulaalin dhahan ta'ee waan guutuu isaa ofirraa qaba jechuudha 2,000 gatiin isaa inni biraa saaniin kun akkanatti walirratti jechuudha garagaratti xiqqaatu jira guddatu jira inni kun kinoo 700 jechuudha argaartanii kuniif kun tokkoma jechuudha kunillee akkana fakkaata kunillee 900 jechuudha. Dibba sagali irra laxafamee jira jechuudha. Uummata akka waan kirikiri qabu hin qabu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Inni shakalaadha jechuudha. Shakalaadha baay'ee tokko furdaadha. Hedduu furdaadha jechuudha. Inni biraa maashinoota bunaati. Maashinoota bunaa ka barbaadan keessaa maratachuu dandeettani. Ka 1,300 jechuudha inni kun. Inni kun 1,300 kunillee 1,100 jechuudha. Kun ammoo 1,900 fi 900 fi birri 90 jechuudha. Maashina juusii illee barbaadan akkanuma fakkaata hedduu bareeda meeshaa adda ta'eeti jechuudha kan qabadhee isin dhufee akkana fakkaata kinooti hedduu babbareeda jechuudha keessumaanuu kan layyattedha siinii bunaati siinii bunaa akka bootaa biraati miti jechuudha siiniin bunaa kun hedduu ka adda taate jechuudha baay'ee bareeddi gatiin isiillee akkasuma gatii jiddu galeessa ka ta'e jechuudha siinii baay'ee babbareeduudha akkana fakkaata siinii kanneen keessaa ka barbaadan maratachuu hin dandeettanii gatiin isiillee jiddu galeessa waan ol ka'ee hin qabu jechuudha. Garuu siinii fi gatiin isii wal hin madaalu waan isin ajaa'iburra siiniin baay'ee bareeda gatiin isii garuu iyyuu rakasa jechuudha wallahi baay'ee tokko rakasa akkana fakkaata argaa jirtanii isin ammoo diizaayinii fi keessanii barbaadanii bitachuu dandeettan as argitanii akka ofii keessanii barbaadanii bitachuu dandeettanii akkana fakkaata jechuudha ka qalbiin isin barbaadde keessaa buusaatis sirrishutu godhaati keessaan na dubbisaa isiniin jedha. Akkana fakkaata guutuu isaa iyyuu isin mul'isa hedduu babbareeda jecha anuyyuu baay'ee tokko jaaladhe siinii faashina taate adda taate jira jechuudha keessumaan iyyuu siinii kana argaartanii baay'ee tokko bareeda jechuudha adda taate jechuudha isii tana baay'ee biteellee hin jiru gammaatitti adda taate jechuudha akkana fakkaatti isin ammoo ka qalbiin keessan isin barbaade keessaa bitachuu dandeettan. Inni biraa ammoo iyyuu jookiidha. Jookiin kun siinii ofirraa qaba jechuudha. Siinii ofirraa qaba saarvisii akkana fakkaata argitanii. Siiniin kun siinii shaayii jechuudha hedduu bareeddi. Asirraa hedduu bareeddi akkana fakkaata jookiin kun hedduu bareeddi gatiin isii ammoo iyyuu birrii 2,000 jechuudha. Birrii 2,000 akkana fakkaatti hedduu bareeddi jechuudha. Ya askrim bukan askrim meeshaa akkana bareedu kana daddafa bitadhaa isin jira burcuqqoon ka warqaammaa baradoodhaan namoonni baay'een gaafatanii turtanii hin jiru isin jedhee ture amma kinoo dhufee jira isiillee bitadhaa ka biddeena keessa kaa'atan jechuudha kan layyatti jedhe namaan adda bitachuu barbaadan isa kana bitadhaa argitanii. Faashinii isaa ka irra hin darbine jechuudha kan namaan adda layyatti jechuudha gatiin isaa 2,800 baay'ee tokko bareeda jechuudha isa kana tanaan dura illee bitee jira biyaansi namni baay'een jaalatanii turtanii ammallee bitachuu barbaannaaniin akkana fakkaataa bitadhaa isiniin jedha nama hedduu jaalate ka waxii yoo barbaadan sanii yoo barbaadan kanaan
qalbiin keessan barbaadde bitadha. Isa biraati waan saniin addate jechuudha. Makarajii aananii argitanii makarajii aananii waa siinii ija ofirraa qaba. Ka sukkaaraa ofirraa qaba. Makarajii xiqqittii ofirraa qaba. Inni kun makarajii guddaa argitanii makarajiin guddaan kun jechuudha. Masqamacaa ofiitii qaba kan irra taa'u argitanii kinooti. Ofii saarbisii ofii irra taa'u qaba jechuudha. Inni kunniin ammoo ka bunaati. Isiilleen of biraa qabdi jechuudha. Ta of biraa qabdi. Inni kun xiqqishaadha. Xiqqishaa ta'uu malee makarajii xiqqaa ta'uu malee isa kan of biraa qaba jechuudha kiinnoota achi biraasa. Kun ammoo ka sukkaaraati kiinnoota achi aanu ka gurra qabu sun ka sukkaaraati kunniin ka bunaati jechuudha. Gatiin isaa olirra 7,500 baay'ee tokko ka bareedaa ta'e jechuudha. Argitanii waan haganaa guutuu ofirraa qaba jechuudha. Siinii bunaa kinoo kana fakkaata. Ka qalbiin keessan isin jaalatte ka qalbiin keessan isin feete bitadha. Akkana fakkaata saarbisiin jechuudha. Saaniin nyaata. Saanii hedduu babbareedu. Akkana fakkaata kinooti. Baay'ee tokko bareeda. Hedduu kalayyatti jedha jechuudha. Darzanaan barbaadanii fireen barbaadanii bitadhaa isin jedhaa gara keenya kana koottaati meeshaa adda ta'e jechuudha. Aslaala. Inni kunillee waxii akka bataa barbaadaniin ayinataan itti baafachuu barbaadanii wantoota gara garaatiif isin fayyada jechuudha. Akkana kinoo cilfaa ofirraa qaba jechuudha. Fireejaa inni fireejaa jechuudha. Fireen jaha isaa 3,500 jechuudha. Baay'ee rakasa ka ta'e jechuudha argitanii 3,500 jechuudha. Yoo barbaadan kana illee bitachuu dandeettan jechuudha. Kunillee ka daabboo illee yoo barbaadan ka biddeenaatiif illee yoo barbaadan jechuudha innillee. Ka waxiiti kunillee ka jalaa kun jechuudha argitanii. Inni kunillee ka waxiiti yoo barbaadan kana illee bitachuu dandeettan jechuudha waxii ayinataatiif. Baay'ee tokko ka bareeda ta'e kidaaniin kun jechuudha baay'ee tokko hedduu bareeda jechuudha. Istaayiliin isaa istaayilii distiit argitanii baay'ee tokko bareeda ka ta'e jechuudha akkana fakkaata. Kidaanii kanneen keessa ka barbaadan jechuudha ka qalbiin keessan isin barbaadde bitachuun irraanfatinaa isin jedha akkana fakkaata distii kanneen illee jechuudha. Meeshaa akkana fakkaatu hedduu bitadha. Isa kana namni na gaafatanii ture dhabee tureeyyu argitanii ka harka irra dhiqatan hedduu kalayyatti jedhe jechuudha. Baay'ee tokko bareeda argitanii kun makarajii isaati jechuudha. Argitanii kun makarajii isaati baay'ee tokko bareeda. Kanaan dura na gaafatanii turanii dhabee ture dhugaasni himuudhaaf. Garuu yoo aggaxaamii ta'ee suuqiin kun waan haaraa baname meeshaa ajaa'ibaa galchan jechuudha. Meeshaa baay'ee oriijinaalii ta'e biraandii jechuudha. Dubaay irra galta. Argitanii hedduu bareeda jechuudha. Asirratti akkana galaa yeroo geessitan as kan sana keessatti akkuma irratti fayyadamtan jechuudha. Baay'ee tokko bareeda argitanii. Baay'ee tokko bareeda jechuudha saalooniif fayyadamuudhaaf. Akkana fakkaataa daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa baay'ee babbareedu adda ka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata kidaaniin kun fireen sadii isaa 3,800 jechuudha. Fireen sadii isii afurii firee afur dhiifama narraa taati firee afurii isiiti jechuudha. Tokko irraa hir'atee jira. Kaffee muuziiti garaan isaa keessa yoo natti mul'iseettan isinitti mul'isa. Feermuuziidha. Argitanii feermuuziidha garaan isii keessi feermuuziidha. Baay'ee tokko bareeddu ka taate garaan keessi sibiila. Garaan isii keessi sibiila. Baay'ee tokko bareeddi laastikiidhaa miti wanti isin beekuu qabdan. Laastikiidhaa miti fireen afurii isii walirratti 3,000 fi birrii 800 jechuudha. Yoo itti qadaadamte akkana jirti kinuuti. Akkana fakkaatti jechuudha. Taarfaffaa kinuu as bira jirti akkana fakkaatti daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Saanii keekii namoonni barbaadan jechuudha. Keekii jedha daabboo qoloo gara garaatiif jechuudha. Kinuuti diizaayinii isin barbaadaniin adda taatee jira jechuudha kinuuti. Tunillee firee afur jechuudha asirraa meeshaan babbareedaan kunniin akka isin jala hin darbine isiniin jedha yoo barbaadan yookaan hin dadhabdan saanii shorbaa kanaan bitachuu hin dandeettanii akkana fakkaata isiniin jedha baay'ee tokko bareedaa ka ta'e shaklaadha jechuudha. Meeshaa akkana fakkaatu kunniin bitadhaa akka isin hin darbine isiniin jedha yoo barbaadan ammoo kanaan bitachuu dandeettan jechuudha. Kaan irraa layyatti ka jedhu yoo barbaadanii. Feermuuziidha. Feermuuzii baay'ee babbareedu.
kabarbaaddaniini inni kun kinoo hin beeksisaa asirratti 2500 jechuudha inni kun jechuudha kinoo kabarbaaddan keessa bitachuu dandeettanii gurraachi achaanu sun 2200 jechuudha diimaan sun ammoo 2400 jechuudha akkasuma gatiin isaa wal caala isin kabarbaaddan keessaa filadhaa kabishaan ho'isullee kinoo akkasuma jira jechuudha ka 2200 tu jira ka 1900 tu jira jechuudha wal caala Mashallah saanin kunin saanii baay'ee bareeda jechuudha saanii shoorbaati baay'ee tokko bareeda hedduu bareeda jechuudha gurraachi kun gatiin isaallee baay'ee jiddu galeessa akka ta'e jechuudha hedduu bareeda jechuudha hagani osinin jedhe isinu hin amantanii amma gurraachi kun birrii 4300 jechuudha baay'ee tokko bareeda akkana fakkaata 3000 fi birrii 400 jechuudha baay'ee tokko bareeda saanii shoorbaa fireejja ofirraa qaba kidaaniin tokko kinooti sibiila irraa akkana daradarama inni biraa ammoo kinoo kunniin illee hin jirani inni kun ammoo ka gubbarraa kun 6500 jechuudha maaliif adda ta'e jechuun keessan hin oolu kinooti argaa jirtanii inni kun kama duraan bitu san jechuudha inni kun illee jechuudha rooziin kunii fi gurraachi isa biraa sun tokko kunillee jechuudha kinoo rooziin kunii fi gurraachi dakaa sun tokko jechaadha argitanii rooziin uyyuu lamaan keessaa tokko kinoo koolii aanu kunniin lamaan tokko ka'achi aanu sunii fi gurraachi sun tokko saanii shoorba baay'ee bareedaa ta'e jechuudha gurraachaa fi rooziin isaa aanu kun 6500 rooziin gara saanu sunii fi gurraachi jalaa kun ammoo iyyuu jechaadha 4300 baay'ee bareeda baay'ee tokko jaaladhee jira isinin yoo jaalattan bitadhaa isinin jedha kinoo akkana fakkaata saanii shoorba fireeja ofirraa qaba as kinoo fuudha akkana jirtu jechuudha isin tun shaklaadha baay'ee tokko bareeddi jechuudha akkana fakkaatti akka siraamiikidha jechuudha kinoo argaartanii siraamiikidha baay'ee tokko bareeddi jechuudha bitadhaa isinin jedha akka isin hin darbine sibiila kanarratti akkanatti hojjetamte jechuudha isin baay'ee tokko bareeddi akka isin hin darbine dafaa bitadhaa isinin jedha inni biraa mooyyuu kinooti saanii kana saaniin tunniin laastikidha jechuudha akkana walirra daradaramti baay'ee bareeddi firee baay'eedha jechuudha firee hedduudha jechuudha argaa jirtanii tun ammoo firee 3 sun ammoo firee 4 baay'ee tokko bareeddi inni kun ammoo waan ajaa'ibaa saanii faandishaati ka duraanii irra layyatti jedhee jijjiiramee dhufee jira saanii faandishaa kun baay'ee tokko bareeda anuyyuu baay'ee tokko jaaladhee isinillee bitadhaa isinin jedha wanta bareedaa waan nutti lukamu qabadhee isinii dhufa inni kunillee kasaankee taati afaan biraatiin daraqoota godhu jechaadha akkana fakkaata waan isinitti tole keessaa bitadhaa isinin jedha oromoo meeshaa baay'ee babbar